Aannan dhugee kunoo laalaa buskuutii fakkaachuuttan jira jechaadha. Akka duraa miti. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaadhaan obboleettiin keessan jira isiniin jedha. Baga jiraattan. Viidiyoo kana laayikii tuqaan isiniin jedha. Laayikiin faayidaa qabdi. Innaa jabbilee argitu miti? Laala isaan kiyya naa dhaltee jirti. Na dursitee jirti jechaadha. Homaan jedhu amma bifattiyyuu kunoo aannan silgan dhugaa jira. Silga waanan dhugeef amma tokko dabalaa jira huqqina kanarraa isiniif jedha. Innaa akkas fakkaata kunoo haadha jabbilee ta'een jira. Eemmeen qaba isiniin jedha. Faayidaa guddaa hin qabdi. Innaa abashaadhaan kiyya waan ta'eef isiniin jedha. Ani abashaa wanti filadheef maalis seetan qoonqoo ishiin danda'u jechaadha nyaachisu. Dulloonni faranjii aannanitti baxaami baay'ee jechaadha. Baay'ee aannan qabu. Dhadhaallee hin qabani badaasaanii jechaadha. Tokko tokko yoo ta'e malee. Ishiin kun yoo xiqqaatte iyyuu dhadhaa hin qabdi. Aannan ishee yoo xiqqaate jechaadha. Waan barbaade iyyuu ta'u immoo bareedaadha isiniin jedha harka yootti kennatan. Abashaa nyaanni ishii nama hin dhibdu. Waggaa sana gatii xiqqoodhaan bitadheen. 50,000 natti fakkaate. Innaa ji'a 4 na bira turte jechaadha. Waggaa sana rimaa ji'a 6tiin dhufte jechaadha. Kanaafi akkuma humna ofiitti bulu jechaadha. Faranjii silaahuu kireessuudhaaf baay'ee gaariidha. Hiitanayyuu keessaa gadi ba'uuf hinuu kireessi anna gaafatu adda maaliif hin mi'oofti jechaadha. Aannan ishee habashaa kanaa ishee faranjii sanarra iyyuu ishee habashaa kanatu baay'ee mi'a. Inni akkas isiniin jedha fila bubbee akkatti bubbisu amma xiqimtiinis keessaa darbe maal keessa jiru ji'a 3ffaa keessa jirra jechaadha. Garuu hin bubbisa amma jechaadha. Asheeta boqqollorree koottaa isinii hin waaddaa koottaa nyaaddaa isiniin jedha gibbiidhuma keessa. Isiniif waadda kasala isinii qabsiisee istoof irratti illee waadduun waan ta'u seene ijoollee bitiiree kasala irratti isinii qabsiisee ta'uu isinii waadda koottaa nyaadhaa isinii jechuun barbaada. Akkasii isinii jedha. Inna faayidaa qabdi jechaadha. Qotiyoota biratti sa'a takkitti qotiyoota furdisan biratti sa'a takkitti maal seetanii aannan ishii dhugaa. Ani amma takka hin kireessu. Sababiin isaa fedhii kireessuu qabu ofumaafan quufuu barbaada. Yoo barbaade amma shaashii kanan godhadhee jiru kana maaliif seetan hordoftoota kiyya. Mataa koorran kaawwadhe nan boqodhe isiniin jedha. Waggaa meeqa dirasii mataa koorra kaawwadhee hin beeku. Baay'ee lafti naan mara jechaadha. Cololololollaan jedhan lafi mara akkasii hin jiru. Innaa mataa koorra kaawwadhee shaphitti godhee galgala mushuuf godhee miicca kanuma jechaadha. Kanaaf faayidaa guddaa qaba isiniin jedha. Horii qabaachuun bayeessaa. Maaliifi yeroo tokko yeroo nyaata ishii gashinaa kanarra hin jiru. Wanni bakkee isin baasee eegdaniifis hin jiru. Yoo eegdanis immoo daqiiqaa xiqqoo qilleensa argisiistanii deebifattu. Kanarra fataa jettanii jiraattu. Magaalatti nan barbaachisu horiin warri jette yoo jiraattani mucayyoo ho'iitu akka jedhe ijoollee asuma dhiyoo galte jechaadha. Amma dhiyoo galtee jechuun mana namaatti wal argine. Reefu galtee. Reefu harkaa kana buttee akka boruu kana wal argine mana namaatti wallaanuma jechaadha. Gaafa dhaqnu ani kaayeen tala kooyii biyya Arabaatiis gallaanii horiin horsiisaa hojiin kooyii. Isaanuma garuu boqonnaan qaba uumaa miti yeroo boqonnaa yeroo tokko narra foon barbaade illee hin jedheen. Chumarraan akkanaan jette maal obboleettii tiyya jette. Maal ganaa horii duuba deemaadha koo jette. Akkas taana illee gaariidha baqqaa ishoon jedheen. Lafti ishiin itti galte immoo mana iyyuu sirreeffanneedhaan yookaan gaafa dhubanne iyyuu biyyeedha jechaadha. Innaa akkas isiniin jedha. Namni tokko waggaa waan ta'e dubbatu duuba isaa ilaalee waa dubbata ijoollee.
odoo duuba jaallallee akkamitti waa dubbatta akka dubbatu hin beeku isiniin jedha. Jedhee gizeen dhaga'udha hin gaddareefu torba sadii guuttee galtee innaa eenyu bitatte isiniin jedha sa'a bitatte sa'a rimeessaa ji'a 8 60,000 bitatte jechaadha. Amma odoon yookaan micoo san argee yookaan bilbileeyyii qabaadde maali kaa of akka baddee gaafa duraan jedha silaa na yaadachiisa isa gaafa duraa jette sana jechaadha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya hin barbaachisa. Har'a dhadhaa meeqan bitu? Innaa ayibiillee nan bitadha jettee hoo meeqan bitta? Mi'aawu immoo namaa anuma ofii bareeffatanii hojjeta ta'u wayyaa. Aannan yoo barbaadde yoo hin dhugda. Aannanis garuu hin kireeffatta yoo nan bitadha jette garuu anuma ofii wayya jechaadha. Barbaade yoo ta'e. Akkasii hordoftoota kiyya. Warroonni jaallattan bitattanii fataa jechuu dandeessu gaafa galtan magaalaa kam keessaa ta'u gibbiin keessan xiqqoo bal'ina bichaa qabaatu. Gibbii gaafa bal'ina qabaate bakka nyaata isaanii san itti gashituu fi booda ittiitu mijeessinaaniif kanarra hin jiru jechaadha. Wanti ganaa aduu keessa olii gadi si oofuus hin jiru. Simnyattee nyaata jechuu teessatti kennita yeroo yerootti. Nyaata sana immoo kasii fidu immoo gaarii wayii bajaajilan immoo fichisiifachuu dandeessa. Akkas yeroo gaarii qabaadhaa turte gaarii baay'ee aannan dhugaa.